قرأ مجلس شيخات دمارة إن شاء الله شيخني فني هندا فني نحوي فني تفسيرا فني عقيدة فني حديثا فني فقه فني أصول غرغراتين أنجيا ميدا شيخ درسوني غرغدان كبيروني الرتي لا لا جرانوتي في كم باي تجاجل ما جرانو إن شاء الله نما قلبي شيخاتين اللي سلبات ربي سنين تايسين نما درسان شيخني قلبي تجاب ربي سنين تايسين نما إب شيخ ساتي ملكا ربي سنين تايسو نما بو بسم الله فهمي أجائبا أرغتي kalqalloo isaa guuttatee qe'ee ofiitti nama deebi'u rabbi sina taasisu. Isa kana majlisni isaanii kana fakkaata bifa kanaan darasoota gurguddaa qaraayisuudhaan darasoota qaddamuudhaan argamu sheekni keenya Sheekh Saddaam Huseen masjidni isaan keessatti darasaa kumaatamaan lakkaa'amu kan isaan qaraayisaa jiranu masjida muraasa ta'e kana keessatti qaraasisaa jiranii insha Allah warra khayriin kun rabbi isinii laaffise. Kallattiin akka naannoo kanas masjida kanas nu laaltanii masjidni kun ooyiruu ilmiin itti raabsamaa jiruutii fi halkanii fi guyyaa fannii hundi kan keessatti hammate qaraasifamaa jirudha inshaallah akka qabiyyeetti masjidni kun nu bal'atee naannoon kun nu bal'atee galma laayibirarii darasoota kumaatamaan lakkaa'aman kana akka kallattiin nu ijaaramu barbaanna jechuudha kallattiin gara maaddaa sheekni kun qaraayisaa jiranugaa ifama guddaa wajjin sagantaa keessan isin jeequu keessaniif salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Sheekni warra sagantaa kanaatiif illee du'aayii daqiiqaa tokkollee haa ta'uu maaddaa isaanii interrapt gochuu dhiifne kallattiin akka du'aayii nuu kadhatanu gara isaaniittan isin dabarsa. Akkasuma hawaasa fagoorra ta'anii ergaa keenya dhagahaniif rakkinni nu keessa jirru wa amrunaa zaahirun laa khafaa'a fiihi kanaaf Rabbiin warra asitti nu laaluu dhufeef miidiyaa akkasitti dhufee jedheef Rabbi jazaa jaraa jannata haa taasisu. Egaan roobaa fi caamaa fi aduu keessatti darasaan rakkachuun waan ifa galaadha. Salaata bakkeetti salaatuun lafarratti salaatuun waan isin mudataaruudha. Rooba keessatti aduu keessatti salaatuun waan ifa galaadha. Kanaaf inshaallahu ta'alaa warra nu laaluu dhufeef jazaa jaraa jannata haa taasisu jenna. Akkasuma warra quba nu qabaatee bakka kanatti gargaarsa kanaan nu bira dhaabbachuu deemu hunda bakka ilmiin irraa qara'amu jiru adada ilmiin asirraa qara'amuun warra sawaamni barraa'uuf rabbi haa taasisu. Warra dhufe kana miilli jira as geesse miila jannatatti wal agaru rabbi haa taasisu. Warra qabeenyi jira as ga'e immoo darasaa kanatti bakka gochuu deemu Rabbiin nama jannatatti wal gahu rabbi nu haa taasisu. Kanaaf inshaallahu ta'ala amriin ifa galaadha. Rabbi jala haa milkeessu. Rabbi jala haa milkeessu. Rabbi jala haa milkeessu. Hunda obboleessa muslimaa alama kanarraa bakka kanatti gargaarsa kana godhu hunda rabbi badhaasaa nuuf haa kennuufi. Taabiin nuti taabnu kaa wanni nuti guyyaa fayyaa iyyaa oolluuf namni waa qabus wanni inni qabeenya isaatiin arjoomuuf jannatuma malee wanni biraa hin jiru warra jannatatti wal gahu rabbi nu haa taasisu. Inshaallah obboleewwan fagoo dhihoo irraa gamaaf gamanaa biyya keessaa biyya alaarraa waan kana bira dhaabbatan lafa duniyaatti aragalfii keessa rabbi jala haa kaa'u. Gaafa duniyaa irraa deemanis rabbi aragalfii keessa jala haa kaa'u. Rakkina keenya guddeessa rabbumatti himna. Namni galuuf immoo akkanatti galaafi wabillahi tawfiiq wassalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu. Egaa wanni jennu hawaasni muslimaa sagalee keenya dhagahu jalqaba dura dursinu rakkina keenya rabbitti himan rabbi nuuf afur. Erga rabbiiti immoo hawaasni muslimaa namni rabbiin waa isatti beeku dandeettii isaa kenne aalama duniyaarra jiru man jamaatina ukhuwatul islaam obbolummaan islaamaa walitti nu qabdee tahta raayati laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullah irratti walgeenya hundi ergaan keenya isa haga'u jechuu barbaanna. Egaan naannoo kana keessatti naannoo dhiibbaan guddaan itti jirudha. Ummanni muslimaa naannoo kanaa dhiibama miidhama jabaa qaba. Kanumaa waliin darasaan kumaa oolaas keessatti ergaa amantaa Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam
نونغا أنسان حديثة قرآن أكسما علمي نحوي علمي صرفي فقهي أكسما سيرة عقيدة كان هندرا غنما غلغلغا halkaniif guyyaa dhiira dubartoota dargaggeessaaf manguddoota sagantaa hundaaf mijeessinee yeroo ammaa eegallee tattaaffii biyya kana keessatti tattaaffii guddaa gochuurra jira biyyis dammaqee sochii guddaarra jira sochii kana keessatti waan danda'uun tarkaanfatee darasoota kana bifa kanaan qallabee ofitti qabee abbaa ta'ee fi mana kennee fi nyaata kennee fi of bira kaa'ee sana biraan immoo bakka jarritti baratan mijeessuu wajjin kolleejjii jabaa akka ganda kanaatti kuno ummanni muslimaa naannoo kana birrii guddaadhaan tajaajila kana ilmaan keenyaafis bakka madrasaa nu barbaachisa jechuudhaan sochii guddaarra jira ba'aa guddaa baatee nu tarkaanfachiisaa jira waan ta'eef gamanumaan ummata keenyaan shukran jechaa obboleewwan islaamaa immoo bakka kanatti darasaan garuu aduu keessa jira ammallee rooba keessa jira akkasuma wajjin lafa irratti salaataa jira akkasuma waliin egaa bifa ulfaataa dhiphina jabaa uumamaa bootaan hanqannaan ala dhaabbachuu jiranii saniifuu inshallah bifa as keessa jiru kana keessatti immoo ummanni naannichaa akkuma daarichaa magaala Jimmaa ta'e jiruttu afaan yookaan amantaa biraatiin waan marfamee haguugamee jiruuf dammaqinni hedduun bara dheeraa waan hin turreef rakkinni kun biyya mudatee jira saniif inshallah hojiin jalqabame hundinuu furmaata rakkinaa ta'a hojiin furmaanni guddaan dukkana keessaa gara ifatti ba'uutu furmaata biyyaa fi guddinni jabaan kana jennee waan eegalle barumsaan eegalle dhiira dubartii manguddoo dargaggoo bifa hunda hammateen akkasuma darasaa qabnee deemaa jirra haaluma kanaan madrasaa guddaa biqilaa biyya kanaatiif gadhaabna jennee tattaafirra jirra isa kanaaf darasaa keenyaafis madrasaa keenyaafis haala biyyi kun fuudhee deemuu miti kan ol fudhanne laakiin qudratullahi saalihatun likulli shay'in wallahu ala kulli shay'in qadir ربي نغرغارا والله المستعان وعليه التكلان جنات والكانات جرة سنيف إن شاء الله تعالى إخوتي وأخواتي في أقطار الأرض من المسلم والمسلمات من المشايخ والعلماء أوصيكم ونفسي بتقوى الله والمعاونة على الخيرات وعلى المساجد والحلقات وعلى المدارس خصوصا فلنتركز على العلم فالعلم إمارة لكل بلد لكل جميع الإسلام العالم إنما انكرمت بالجهل والله سبحانه وتعالى وفقنا هذه الطلاب هؤلاء الطلاب كبار منهم من يدرس ابن عقيل من النحو ومنهم من يدرس البخاري ومنهم من يدرس أبي داود ومنهم كذا وكذا إلى آخره كبار من الطلبة وصغارهم من أصول الثلاثة إلى سنن الستة وإن تطلب الأمر إلى فوق ذلك هذه الحلقة تسمى حلقة أبا جفار. أبا جفار ملك من ممالك الإسلام في إثيوبيا. أبا جفار مشهور بالعلم هو الذي أسس في بلدنا الإثيوبيا العلم أوليا خصوصا في جمة مملكة جمة مملكة الإسلامية ولكنها انحارت وسقطت الآن فلهذا هذه الحلقة سميت بحلقة أبا جفار لأن له فضلا كبيرا للعلم الله أكبر لأن له نعم أبا جفار من ممالك إثيوبيا الذين أسسوا مملكة في هذه البلد بلد النجاشي بلد مشهورة بالعدالة والأمن والسلام كذلك بقبول الإسلام بالأمن والسلام من قديم الزمان من مملكة الحبشة مملكة أبا جفار مملكة جمة أبا جفار مملكة إسلامية قديما يعني مركز الإسلامية التي أقامها وأسسها الملك أبا جفار أسسها على العلم وعلى التقوى الملك أبا جفار مشهور بالعدالة والعلم وهكذا بتقوى الله الذين نقلوا عنه آثاراته ومن فضله نحن تعلمنا وبلغنا هذه المنقبة والله سبحانه وتعالى يجزي عنا وعن المسلمين في مملكة جمة جزاء خيرا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
دعائي أستيس شيخ نينو كدتن بكيتيس كدن ربي نو فعواتو ربي تركن نبو بسم الله أولا شكواكين يا ربي تمنى بودا كان مو ورا خيري كان اللي أبا ربي نسالافي سي أكا ربين نغر غاري جنان مسجدنا نو كان مدالو مركز يونيفرسيتي إسلاما كيس جرتني سيني اسم برتا يونيفرسيتي إسلاماتي كوليجي إسلاماتي يونيفرسيتي كينيا جالكابا مسجد ربي تي وانتف يونيفرسيتي كينيا نيجارا بإذن الله دعاء أن نغرغارا ربي نوها غرغارو إسنينيس ربا غرغارو أبو علمي كان نمت أبيد أن درا قالوا ربي سنين تايسين نما دانوتو أرغتي هونغ سلبتي ربي سن أرغتشيسي سن جالتي ربي سن جبين إسني كنّي سن الرام فراتين إسني تيجمّد إسني تيمّفتين نو أمان سيسين نون كفر سيسين والنو جالة تشيسي والنو جب سيسين نما قلبي شيخاتين سلبتو ربي سن انتايسين دراسة هدوتو سلبتي قلبي شيخاتين نما قلبي شيخاتين نما سلبت ربي نو انتايسين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نما بو أمامو ربي نو انتايسين نما علمي أما برتمون بريدو ملو براتي غلاو في چنفتي والله لما فرا ديمسيسي اسن أكما أرجين واسديف خلقمتي اسن أرجي دونياتي جغرافي بياتي حواس بياتي مرجع بياتي وانتا تنيف اسن توكوتاتنوس حواس قداد biyya guddaadha biyya fayyaadha isin kanaaf ofti keessitanii akkallal rakkachuun keessan beelahuun keessan dheebochuun keessan uffata dhabuun keessan moobaayilii dhabuun keessan kaardii dhabuun keessan kaayyoo keessan akka isin hin gufachiifne isinin jechuun barbaada wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh أردت أن أدعو لقناة بركة قناة بركة قناة مباركة إن شاء الله تعالى ربي كدني جركي نكنس ميديا بركة كنس ربي أكمل كيسو ورتين ديمو كنس ربي مل كيسو ربي كدنا إن شاء الله تعالى شكواك إن ربو متي فنينير إرجع ربيتي نمتي منيرة دنو ربي تهون نما سوتشوسا ربي نوفا سوتشوسو ميديا بركة ربي نوفا بركة تشيس قناة دينية ربي نوفا بركة تشيس جدا جرا جنة ربها تائس بدأسر رب جرها قلت لفاني تعبني رفاني رو تعبي جرا كان رب لفتنقتين والربك قداغ وربها تائسو أنا تبركا منطقة جمع كيست كدما دين ابدابت كان بكا وندت ملت كان ربي بركة تشيس جزا قد رب جنة جرا فدي بسوف مؤسسة مديرة هند رب جزا جرا جنة ربي عتائس خدمات أجدني قد بواني ألبعني بعد يا مقالة ديما جرو قل في بركة ربي أركاكاو أنا تعدلاشة قد وردت سوچي قد وسوچوتي بكا قد إسلامنا كان أبوها قد بوفت ربي عتائس خمنا ربي اتهاقود آمين آمين خادم توت إسلاما هدون جراجرني ربي جرها ملكيس ورقوك ما إسلامات فدابته هند ربي ملكيس أستاذك إنك نس ربي هباداسو وك ما قداتو كيس سامور لا تربي ملكيس ربي نوفا ملكيس ربي بكاني سنهاقاتو آمين جلابي جزاء الرب جرها قلت ربي نوها ملكيس جزاك إن هند رب جنتها تايسو ورا لفيه حتى في هند روبا كيس دفني أما دوكي كيس دفن هند ربي عمل كيسو وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل Ayo si dura